Kemudian pada guyyaa carraa guyyaa wangeelaa asitti abbaan keenya jaalatamaan asitti argamanii koddeen isaanii madaalamiidhaa ta'e wal agarree duraanii jaalachuudhanii har'a immoo asmaaramitti argamuu isaaniitiin waaqayyo galannaa gahu. Egaa taabonni keenya kun maaramiin kun carraa guddaa qabdi. 50 keessaa asitti hundooftee abbootiin keenya fakkeenya kan akka Dabalee Furdaa hunda lakkoofnee ta'uu hin dandeenyu. Namoonni naannoo kanaa Mannaagashaa Maaramii yookaan immoo aanaa Sulultaa Boorgisiitti asii kotteedhaan deemanii awwaalchas ta'ee sanbatee dhuguu waan adda addaa achitti yoo ture carraa naannoon keenya qabuuni 50 keessa asitti hundoofte Maaramiin tuni waaqayyo galannaa ga'uun jedhama. Egaa kana baasuudhaan immoo har'a immoo isaan magaalamee abbaa keenyarraa ka'ee akkasumatti gara haadha keenyatitti immoo carra qabeenyanii isaanillee asitti argamuu isaaniitii isaanillee waaqayyo isaan waa galatuuf jedhu. Kanaafuu waan biraa waan baay'ee waan hin jedhu qabu namni tokko ta'u wal jaalachuu waliin buluu tokko tuffachuu hin taane hundi keenya wal jaalanne bakka guddaa bahuu dandeenya. Akkuma duratti barsiisaan nu barsiisettu wal tuffachuu dhiifnee yoo harka wal qaban ati qaban an jedhamu sun nun baasu. Han nu baasu tokkummaa, han nu baasu jaalala, han nu baasu nagee. Waan kana ta'eefuu egaa beekta kiristaanas ta'ee abbootii amantaa kiristaanatillee musliimatillee hunduma isaaniitillee iddoo adda addaa nageenya irratti wal agarraa waa'ee nageenyaa kana waliin hojjenna. Waan kana ta'eefuu isinillee dargaggeessa as jirtan, jaarsoliin as jirtan, haadholiin as jirtan kanarratti hojjechuun barbaachisaadha. Egaa nuyi amma abbaa gadaa jechuun sirna. Abbaa duulaatillee jechuun akkasumatti sirna. Abbaa duulaa jechuun foollee daballee itti makuu dargaggeessi Oromiyaa keessa jiranii bakka bu'ee hojjetaa jechuudha. Mana biraatii miti. Anamma abbaa gadaa tokko Musliim abbaan gadaa jira, Ortodoksiin abbaan gadaa jira, Amraati. Anamma abbaan kiyya kinoo isaanii abbaa isaan jechuudha. Anamma Ortodoksii. Waan kana ta'eefuu nisa abbaatiin kiyya jechuudha. Waan kana ta'eefuu egaa har'a guyyaa gammachuuti, guyyaa jaalalaati, guyyaa isaan asitti argachuun kee, isaan as boqofachuun kee, isaan asitti barakata nuu fiduun kee, isaan wangeela fidanii dhufuun isaanii baay'ee carraa qabnaa galatoo baay'ee hin jiru. Uffata. Sagantaa keenya godhannaa hunduu kanuma keenya mee waaqa galateeffadhaa waaqa nuuf galannatu. Akkam bultanii nagaa jirtanii egaa har'a Adaanee Maaramiin biiftiin teenya waan argatte qabdi waan ta'eef akkamitti na galateeffattu. Duraayyuuni hangafni taawwataa Maaramii irratti teenya haadha teenya abbaan keenya immoo har'a dhufanii asitti argamuu isaaniitiif hamma kana galanni keenya. Egaa buraayyuun haadha saba hundaati, haadha sabaaf sablammiiti.
haadha biyyaati jechuu nan danda'a. Hundi keenya walumaan jiraannaa biyya nageenyaa, biyya itti hojjetanii guddatan, biyya kan barsiifannee ijoollee keenyatti guddifannu, biyya sabaaf sablammii hundaati ammas irra deebi'een jedha. Abbaan keenya har'a dhufanii as dhaabbatanii nu bootaa kana laalanii nu baarratanii galuu isaaniitiin haadha keenya maaramii haa galateeffannu sirrii hundi keenya egaa kana jennee addaan deemuu odoon ta'in buraayyuun nageenya, buraayyuun misoomaa, buraayyuu sillaaseen hin jira, madaalamiin hin jira, asii immoo gooftaan keenya Takiyyeen hin jira, Awween hin jira. Egaa hunda isaa tuquu hin danda'u waan ta'eef yeroo gabaabsuudhaaf akkamitti hundi keessan masirta waan ta'eef nageenya labsitumee sirriitti naa ibsa anis akkuma keessanitti. Nageenya misoomaaf, barachuuf, jiraachuuf, guddachuuf, wal guddisuuf, nagaa walii dhaamuudhaan hundi keenya akka tokko taanu adaraa sirriitti maqaa maaramiitiin isin gaafadhaa. Garaa qulqulluu kana fuulduras jedheera. Uffata qulqulluu yoo ta'e garaa qulqulluu, sammuu qulqulluu, harka qulqulluudhaan hundi keenya tokko taanee wal mari'annee akka tokko taanu adaraa isiniin jechuun barbaada. Adaraa hundi keessan mootummaan biyya kanaa isinii, abbaan biyya kanaa isinii, namni sammuu qulqulluu, garaa qulqulluu, sabaa wal qooduu, nagaa wal qooduu, nu guddisuu, nu jiraachisuu. Adaraa hundi keessan haadha siinqee ta'uun, haadha ta'uun anarraa laala. Hundi keessanuu haadholii ijoollee keenya haa gorfan, abbaa manaa keenya haa gorfan, obboleessa keenya haa gorfan, walaa gorfan, tokko haa ta'an. Saba kamuu waan barbaadetti haa amanu, amantaarra odoon ta'in guddi keenya tokko haa ta'u, sammuu keenya tokko haa ta'u, garaan keenya tokko haa ta'u. Biyya takkitti tana qabna, biyya takkitti tanarra nagaan akka jiran, rakkinni hoo jiraate mariin akka hiikannu, tokkummaan akka hiikannu, jaalalaan akka hiikannu, Waaqayyo akka tuufannu godhuuf immoo abbaan keenya nu gidduutti argamanii isaan eebba isaaniitiin nuufaa xumuranii ani adaraa isiniin jechuun barbaada. Akka haadha tokkotti kun adaraa isiniin jedha. Adaraa hundi keenya tokko haa taanu. Isaanis na galateeffadhaa. Waaqayyo har'a nu gidduutti argamanii isaan kana gaarii godhaafi amsuudhaafi hunda maatiin tuubu gille Nina mul'atoo aadisiituu lagaan hoofanii dhaamsan hoofanii akka ijoolleetti mee kan harkaa fudhatan beelii jira. Ididiyaadhaa galanni keenya ulfina isaatiif